Galatti guyyaa kaleessa haala kakkanaan matariyeesii tokkosaa bireenii tokkosaa turanii meeshaalee guguddaa tokkosaa turanii abboonni keenya nagaadhumaan bulanii guyyaa har'aa kana immoo gaa abboonni gadaas yaa'anii abboonni keenya kunoo amma saatiin viidiyoo kanatti hojjedhetti illee haala gaariidhaan magaalaa Shaashamannee istaadiyeemiitti simatamanii haala nagaadhaan mana amantaa qulqulluu Mikaa'ela kaateediraala guddaa sun seenanii eebbisanii abbaan Phaawulos Abuna Phaawulos seenaniiru galanni Finfinnee Waaqaaf haa ta'u. Uummanni Oromoo afaan kootiin hin baradha kan jedhe isa jedhe kana gaaffii kana miti ammataa isaan dhukkubsaa jiru. Galiin Oromiyaa keessa jiru gadaamota guguddaa keessaa galu maaliif nutti hafaadha? Kan biraa miti. Galiin Oromiyaa kana keessa jiru maaliif nutti hafaa? Maaliif galiin akkanaa kun nurraa hanqataa? Maal taanaadha malee uummata isa afaan Oromoo kanaafis miti. Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko nameen kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam hundumti keessan kiristaanonni lafa jirtan maratti nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam nagaa jirtu. Kun Sanbee Tuubiidha. Sanbeen Tuubii sagantaalee mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kan seeraa fi heera dambii mana kiristaanaa keenyaa eeggatan simbiraan gahaa jirra. Egaa namoonni haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jecha sabiskiraayib akka gootan haa ta'uti har'aasiin egaa hordoftoota keenyaaf odeeffannoo akkasumas wantoota darbuu qabne dabarsuuf hin dhufe malee faarfannaa qofatu karaa kanaan darbaa asiin barnoonni hin darbu barnoota Sanbee Tuubiirraan darbu argachuuf immoo miidiyaa sagalee Waaqayyoo jedhu sabiskiraayib akka gootan isin affeera. Egaa hundumti keessanii wajjin keessattuu koorsiin obboloota keenya biyyoota garaagaraa biyya alaafaa keessattuu biyyoota Arabaa namoota hirtaniif koorsiin kennamaa jira. Koorsiin kunis wantoota hojjettan akkamitti akka haala qabeessaan bu'aa guddaa irra hojjetan hojii guddaa akka ittiin hojjettan biyya gatti yeroo dhuftan maal akka gochuu qabdan achi yeroo jirtan maal akka taasistan waan garaagaraa qabatee jira akka seentanii sabiskiraayib gootanii barattan isiniin jedha. Liinkii isaa koomentii jalqabaa fi diskiripshin booksii keessa isiniif hin kaaha. Akkasumas immoo Sanbee Tuubii gubbaa isaa irratti ni argattu ifama ni argattu jechaadha. Kanaaf koomentii jalqabaarra seenaati liinkii isaa tuqaa achi gara yuutuubichaatti isin fudhata. Koorsii garaagaraa barnoota garaagaraa achi argattu jechaadha. Egaa bakkuma jirtan maratti tarjumaaf dhiifamni Waaqa keenyaa araarsummaan Dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalala duukaa butoota hunduma keenya faana haa ta'u hunduma keessan faana haa ta'u. Egaa Shaashamannee maaltu ta'ee jechaa jirtu namoonni garaagaraa na gaafachaa jirtu. Kana malee immoo gaa namoonni tokko tokko immoo wantoota achitti ta'een ala kan haasa'aa jiran waan jiraniif gaa isaaniifis deebii ni ilaalla. Innis maaldha yoo jettanii egaa Shaashamannee abboonni keenya kaleessa Arsii lixaa jechaadha. Abbaan Phaawulos achi imalanii ture obboloonni keenya hiriyoonni keenya akkasumas abboonni isaa wajjin deeman ni jiru. Achi egaa erga gahanii namoonni naannoo sunii egaa jijjiiraman barbaanne hanna baran mana amantaa keessatti wantoota garaagaraa taasisuu baran achitti haala hin taane eegan ture. Egaa bakka Arsii Nageellee jedhamutti jaarsoliin biyya abbaan gadaa uummanni yaa'ee abboota keenya simatee ture. Abboota keenya kanaan erga simataniin booda egaa badhaasa kennaniifiiru waan garaagaraatiin simataniiru jechaadha. Akkuma suurarraa argaa jirtanii haala ho'aadhaan haala namatti toluun simatanii ture jechaadha abboota keenyaanii. Haa ta'uti egaa mana amantaa qulqulluu Mikaa'ela Shaashamanneetti immoo isaan kun meeshaalee waraanaa qabatanii waan garaagaraatiin eegaa turan jechaadha. Namoonni naannoo sun immoo jechaadha qaama mootummaa faana akka wal lolan akka arrabsan waan garaagaraatu ture jechaadha. Dhagaa akka itti darbatan achi bichaa miti naannoo Ciroottis illee akkas goggoochuu jalqabanii ture jechaadha guyyaa kaleessa. Haa ta'uti abboonni keenya silas nagaadhaaf deemanii silas nagaa buusuu fi nagaa barbaachuuf uummata barsiisuudhaaf nama loluuf miti. Egaa kanuma kana keessa xiyyitiin baraariinis namarra bu'ee namoonni lama du'aniiru jedhanii egaa qabatamaadhaan ani dhugummaa isaan beeku onlaayinii irratti argee egaa isaanis akkas jedhanii dhageenyeedha kan isaan naan jedhanii warroonni achi jiranis. Kanaaf achirratti gaamma har'a ganama immoo feesbuuk irratti maal jedhame jedhanii xiyyitiidhaan isa dhahamee du'e obboleessi keenya isa kanadha eebbisaan nurra haa bulu jedhani. Wareegameera eebbisaan nurraa bulu inni qulqulluudha inni waaqaaf wareegamee qulqulluudha jechaa jiru. Hubadhaa maatii Kiristoos. Qulqulluun
qulqulloonni qulqulloonni darban wareegamtoonni darbanii fi wareegamummaa ammaa kana yeroo wal bira qabnu wal nu jalaadha. Wareegama qulqulluu Goorgisii, wareegama qulqulluu daa'ima Qirqoos, anaadha keenya Arseemaa, abbaa keenya Marqooriyoos, wareegamtoota isaanii asuma biyya keenya keessatti illee abbaa Abuna Phexros bara Xaariyaanii matrayeessiidhaan xiitiin 13 tokko hin du'an. Kana faana yeroo wal bira qabnu baay'ee walitti nu jalaa bu'a. Maal jechuun barbaadisiitan an du'a namaatti hin gaddini. Mucaan du'eedhaan kun namoonni du'eedhaan kun haati isaa guddistee haati isaa siin geessee bor naa dabarsa abbaan naa dabarsa itti rakkatanii guddisaniiru ta'a. Bakka hin taanetti waan hin taane yeroo du'an na dhukkuba na aarsa bakka na gaddisiisa guddaa. Sababii isaa xiyyitiin bakka barbaadee dhufee tokka'ee namarra bu'ee yeroo namni du'u na aarsana. Dhugaa dubbachuuf amanuu baattanis karaa miidiyaa tokko dubbatamaa ture mana amantaa sunii kaleessa shugguxiin naannoo hedduu ta'e jechaadha. Shugguxii hedduu akkasumas meeshaalee guguddaan an akka bireeniin jedhamu bireeniin 2 isaanirraa qabame jechaadha. Mana amantaa keessa taa'anii meeshaa guguddaa kanaan gara abboota keenyaatti tokko isaa oolan. Laala dhuguma mana amantaatiif yaadanii jarri kun dhuguma amantaa isaaniitiif yaadanii Kiristoosii qawweedhaan naa lolaa mana amantaa kunaaf eegaa jedhee Kiristoos kana nu barsiise. Kiristoos ikkoo waaqni keenya mootiin keenya yeroo Yihudaan dabarsiisa kennee barreessitoonni Fariisota hangafni luboota hundu waraana isaanii qabatanii meeshaalee waraanaa hidhatanii Kiristoosin qabuuf yeroo deeman Phaawulos maal godhe dhiifama Phexros maal godhe seetan. Phexros goraadee namicha Maalkos jedhamurraa buqqisee gurra isaarraa muree ture. Oggusuma jechaadha. Laala yeroo kana maa jedhe Kiristoos Phexros dhiisi albee kan kaasu albeedhaan du'a. Seefin mi'aana saaba seefi xafaallee dheen. Albee kan kaasu albeedhumaan du'a. Lola kan kaasus lolumaan du'achaadha. Kanaaf dhiisii jedheen. Yeroo kana namicha gurri isaarraa cite gurra isaarratti deebiseef jechaadha Waaqayyo laala. Jaalala egaa jibba gara jaalalaatti. Kifuun bakufuu atti qaawwamadha miti hammeenyaan deebisiini jibbaan hin deebisiini jaalalaan deebisi. Kan si abaaraan eebbisi. Kan si lolaniif kadhadhu. Kan si akkaati godaantu akkati rakkattu akkati beeloftu kan godhaniifis kadhadhu jedha. Isaan garuu matrayeessii bireenii kana qabataniiti jechaadha abboota keenya kan eeganii abboonnis egaa qaamni mootummaa amma immoo laala hiriirri guddaan waamamaa jira. Gurraacha uffachaa jiru mana amantaatiif gaddaa jiru. Maatii Kiristoos mana amantaatiif namni hin gaddu. Mataa keenyaaf gadduu qabna. Manni amantaa maaliif gaddamne? Mana amantaatiif maaliif gaddine? Manni amantaa maal taate? Qulqulleettiidha, tokkittiidha. Dhiiga Kiristoosiin buuramte. Abbaan barbaade mana amantaattis buu manni amantaa nama suniif gadditi malee mataa ishiitiif hin gadditu. Hubadhaa. Har'a amma fakkeenyaaf nuti yeroo bara Ahmed Giraany bara Yoodiit Gudiiti bara weerara Xaaliyaanii manni amantaa hedduu miidhamtee ture miti. Manni amantaa keenya har'a jirti isaan darbaniiru. Nuti isaaniif gaddina malee nama mana amantaa miidhuu dhufeef gaddina malee mataa keenya mana amantaatiif hin gaddinu jechaadha. Hubadhaa. Amma immoo isaan kun mana amantaatiif gaddina. Manni amantaa ijaa maal taateef? Ijaa afaan keenyaan baranna abboonni keenya jedhaniifi abboonni keenya afaaniin uummanni afaan isaatiin baraa baratu sababa jedheefi sababa afaan Oromoo ta'eefi sababa Oromoon jecha kana kaaseefi Waaqayyo iyyuu kanan dhagahaa. Asiin xiyyiitiidhaan nama dhahaa asiin xiyyiitii namatti tokko isaa tsoomuun kadhachuun sirriidha. Tsoomni Nanawwee amma har'a qabama boruu kaasee guyyaa 3 tsoomu. Tsooma kana keessa guyyaa kaleessaa laayivii irratti namoonni argitan jirtu. Arraba akkamiitiin na arrabsaa turan. Arraban taaneen jechaadha. Abboonni keenya haala kanaan arrabsamaa isaan immoo tsoomu Waaqayyo immoo kadhannaa isaanii dhagaa. Laalaame mana amantaatiif hin gaddamu isinitti hima. Of laaluu qabna nuti. Cubbuu mataa keenyaaf gadduu qabna. Cubbuu mataa keenyaaf iyyuu bohuu qabna jechaadha. Kanaaf maatii Kiristoos dhugaan isiniin jedha of eeggadhaa. Namoonni kiristaanonni sirrii dartan of eeggadhaa. Jarri namaan ciisani jechaadha. Egaa walumaa galatti guyyaa kaleessa haala kakkanaan matrayeessii tokkosaa bireenii tokkosaa turanii
meeshaalee guguddaa tokko isaa turanii abboonni keenya nagaadhumaan bulanii guyyaa har'aa kana immoo gaa abboonni gadaas yaa'anii abboonni keenya kunoo amma saatiin viidiyoo kanatti hojjedhetti illee haala gaariidhaan magaalaa Shaashamannee istaadiyeemiitti simatamanii haala nagaadhaan mana amantaa qulqulluu Mikaa'ela kaateediraala guddaa sun seenanii eebbisanii abbaan Phaawulos abuna Phaawulos seenaniiru galanni Finfinnee Waaqaaf haa ta'u Shaashamannee to'ataniiru abboonni keenya seenaniiru eebbisaniiru eebba ayyaanni Waaqayyoo akka irra namoonni abaaramoon abboota keenyatti bireeniidha tokko sanis shugguxii qabatanii seenanis Waaqayyoo isaanii ifa baasee egaa qaamni seeraa isaan to'ateera isaanii abboonni keenya immoo hafuura qulqulluutiin durfamanii teessoo isaanii qabataniiru jechaadha galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u kanaaf amma namoonni Shaashamannee jirtan viidiyoo kana tarii ilaaluu dandeessu wareegamummaan akkana miti jarri qarshii fi poolitikaa qofa kan isaan gaggeessan abboota keessan hamma isinii dhufan kana simadhaa cal jettanii ijoollee keessan gadi baastanii hiriyoota keessan obboloota keessan wajjin kaatanii waan hin beekne keessa seentanii karaatti nafiinaa kana booda nagaan bu'eera Waaqaaf haa galatu waan hin taane keessa seeninaa biyya garaagaraa kan jirtanis jecha ergaa koo kana biraan naa gaha waliif daddabarsaa kanaaf ammuma kanayyuu kan na arrabsu jiraachuu danda'a abboota keenya photoshoppiidhaan waan garaagaraatiin suuraan taane kaasanii waan hin taaneen abboota keenya kan arrabsiisaa kan arrabsaadhaan hedduu jira feesbuukii koo namoonni beektan seenaa laala gudii isaanii gadi baasee hin jiraan kanaafiyyuu egaa adaraa of eeggadhaan siniin jira ijoolleen keenya kanaaf Shaashamannee egaa wantoonni ta'an hunduu kanadha abboota keenya meeshaatti tokkosaa turan Waaqayyo garuu isaan faana ture har'ammoo nagaadhaan milkaa'aniiru Arsii Nageelleetti abboonni seeraan jaarsoliin eebbisanii jaarsi biyyaa yaa'eera kana malee warri Gujii Yaaballootti warri Booranaa Yaaballootti gaa abboota keenya abbaan keenya achis gahaniiru obboloonni keenya faana deemanii milkiidhaan eebbifamanii abbootiin gadaa Booranaa yaa'anii eebbisanii badhaasanii haala gaariidhaan abboonni keenya bakka hundattuu haala gaariidhaan teessoo paappaasummaa isaanirra taa'aniiru galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u egaa biyya keenya Itoophiyaa kana keessatti immoo amma immoo gaafa sanbata guddaa akka guutuu Itoophiyaa kanatti hiriirri guddaan ni ta'a ani garuu amma maalirraan geessitan Itoophiyaan saba tokko jibbitee saba tokko gadi qabdee amantaadhaanis gadi qabdee karaa hundaanuu gadi qabdee abboota ishii tuffattee abboota ishii arrabsitu anaaf hin taatu dhugaan saniin jedha Itoophiyummaan akkanaa natti hafuudha nagaan biyya keenya Itoophiyaadhaaf fedhee illee faarfadde mitiin Itoophiyaa ishee kanaaf miti nan faarfadde nuti Itoophiyaa kan nuti barbaannu Itoophiyaa saba hunda ija tokko ilaaltu eenyummaa saba tokkoo kan gadi buustee isa tokko kan ol kaastu abboota isaan kaan ol kaastee abboota kaan kan abaartu Itoophiyaa akkanaan barbaadu natti haftu jecha Itoophiyaan akkana anaafis siniifis hin taatu Itoophiyaan abboota kaan abaartee abboota kaan ol guddistee abboota kaan eebbistee abboota kaaniin immoo akka namoonni arrabsanitti kennitu sabni tokko afaan kootiin hin baradha jedhee yeroo ka'u uummata hundatti jiksanii haalan taane waan ka'aniif waan akka nama biyya balleessutti abboota keenya arrabsiistu anaaf hin taatu jechaadha. Keessattuu Oromiyaa keessa amma jarri kan ittiin jiraatan Oromiyaa keessa gadaaminni guguddaan galiin kan jiru bakki hunduu kan jiru Oromiyaa keessa waan ta'eef kun nutti tafa jedhaniit maraatu malee kan biraa miti. Isa amma koo afaanii maaliif baranna jedhu miti mamma isaan maaliif kun nutti tafaadha. Uummanni Oromoo afaan kootiin hin baradha isa jedhe qofa miti ansaanii dhugaan siniin jedhe uummanni Oromoo afaan kootiin hin baradha kan jedhe isa jedhe kana gaaffii kana miti ammataa isaan dhukkubsaa jiru. Galiin Oromiyaa keessa jiru gadaamota guguddaa keessaa galu maaliif nutti tafaadha. Kan biraa miti galiin Oromiyaa kana keessa jiru maaliif nutti tafaa maaliif galiin akkanaa kun nurraa hanqataa maal taanaadha malee uummata isa afaan Oromoo kanaafis miti. Sini galee kunis jira. Kanaafiyyuu kanadha Waaqayyo hunduma keenya faana haa ta'u Waaqayyo yeroo hunda nu faana waan jiruuf nuti immoo sodaannu kan nu dura jiru ilma dubroo Maariyaam Kiristoos waan ta'eef obboloonni keenya lafa jirtan maratti jajjabaadhaa. Egaa kakaasee kan nu jalqabsiise kan nu xumursiise Waaqni keenya maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u barnoota barachuuf haala yeroo irratti wantoota garaagaraa argachuuf liinkii koomentii jalqabaa fi diskiripshin booksii keessa sinii taa'eera sagalee Waaqayyoo tuub kan jedhu miidiyaan jira
barnoota garaagaraa koorsii biyyoota Arabaa keessa kan jiraattan biyya alaa garaagaraan jirtan isiniif taa'eera seenaa baradhaa isiniin jedha nagaa ta'a ulfaadhaa kabajamaa galanni waaqayyoof haa ta'u dubroon maariyaam araarsummaa ishii hunduma keessan faana haa ta'u soomni kun kan nagaa kan jaalalaa kan tokkummaa kan itti waan fedhii keenya argannu kan itti waaqayyo dhiifama nuuf kennu kan ittiin jijjiiramnee fooniif dhiiga isaa fudhannu nuuf haa ta'u nagaa ta'a egaa waaqayyo sooma keessan isiniif haa fudhatu ameen.